ijoolleen dhuftee hidhii guurtee warra gadaa leelloo dhirsa si gabaa guurtee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guurtee abbonnaan ga'ee gadaa alalaasan dha'ee qawwee akkuma beekamu ona humbannaa gosa gootummaa fi qaroomina aadaa fi seenaa duudhaa fi hoodaan kan beekamtu yoo ta'u qaroo sabaa ta'uun galaa seenaa warra gudunfateedha. Ilmaan humbannaa jireenya hawaasummaan kan beekamu yoo ta'u walitti dhufeenya biyyoota ollaa cimsuuf biyyoota akka Arabaatii fi Soomaaleen wal keessa hojjechuun qooda guddaa gumaachaa turanii. Yoo gootummaatis goota qixxeekumaa kan akka Bakar Waaree fi Murtii Guutoo hordofuun seenaa Oromoo keessatti gahee ol'aanaa bahachaa warra as gaheedha. Karaa mooraa fogoo kanaa meequla koe awwaay cirracha tuulanii meeqolil silaa atoo kulee kanaa yeekula koe samee eessumsi kuulanii meeqolillee barjaalaan koocaliisa kuulee kula koe biyya abboon duulee isa naannee golil. Egaa arraa fiisi seenaan nama jabaa Oromoo har'a isin biraan gahuudhaaf jennu kunis eenyu laata? Namni kunis baha Oromiyaa ona humbannaa yookiin lafa teessuma gosa humbannaa irraa kan burqe nama seenaan bara baraan isa yaadatudha. As keessatti seenaa gooticha ilma humbannaa kan gootummaan isaa tulluu Everest tahee addunyaa dinqisiise tokkoon kan wal isin barsiisuuf jennu ta'a. Magoo labaatti hordofaa kan isiniin ju'us Anjamaal Abdulleetiin. Walirraa fagaanne kunoo dugda garaa ta'anii natti dhiiste deemtatisoo seenaa garaan ba'anii achi buuteen kee dhabame akka miila Bakar Waaree bareeddiitti Awaash gama wal jaalacha wal dhabnaaree achi buuteen kee dhabame akka miila Bakar Waaree bareeddu warra afran qal'oo wal jaalacha wal dhabnaaree. Gootichi jabaan Oromoon deesse kuni maqaan isaa Malik Ambar jedhama. Welcome to our video on the life of Malik Ambar, the remarkable story of a child of African herdsmen. The man who would become Malik Ambar was born in 1548 in central Ethiopia with the birth name of Chapu. His people, the Oromo, were relative newcomers in the region. Chapu's childhood was a traditional Oromo peaceful pastoralist life out of central India. Malik Ambar dhala hidda humbannaa balbala nooleerraa bara 1549tti kan inni dhalachuudhaaf danda'e. Malik Ambar yeroo umriin isaa waggaa 16 ta'u haadhaa fi abbaa isaa jalaa bara 1886 keessa akkuma gurraacha Afrikaatti haguugamee butamuun galoo galaana diimaarraan qaxxaamurfamee Biriishiyaa kibbaa Yaman magaalaa guddittii Almuukiyaatti kan inni gurguramee ture. Nooleen balbala guddaa dhangaggootii ka'ee hamma cirootti horee damboobee jiraachaa jirudha. Balballi kun ammoo ibiddaan akkuma qoodamaa deemu maayaa xiqqoo fi maayaa guddoo jedhamee bakka lamatti qoodamaa. Maayaa xiqqoo fi maayaa guddoon waan yaadan hunduma kan gurmuun raawwatuu fi xiyyaa darbatuun gosa beekamuudha. Dhangaggoo hamma cirootti kan jiraatu gosti tun maqaa Haramaayaa kanaas haroo maayaatiif gumaachiteetii jirti. Haramaayaa seenaan akka dubbatutti yoo ta'eesi nama beekamaa maqaan isaa Maayaa jedhamurraa maqaan isaa kan mogga'eef yoo ta'u goonni kun ammoo gosa guddoo Maayaa jedhamurraa kan dhalate ta'uun beekamaadha. Haramaayaa jiraa bagatee namaan durba gaafaan yeroo argatee bishaan buutee ta'ee nafuu numaan obsa hamma guyyaa dhufuu ammanii yaadataa baafaan haara jiruu bakki isaanii yaadataa
ijoolleen taatu ijoolleen daayitu Aramaya itti biraa fagaate uumaan dhufa gaafaan yeroo argate Gootichi Maalik Ambar nama dhaabaaf dhaabbata bareedaa osoo qabu gurraachota Afrikaa waliin biyyaa fi biyyoo isaarraa cancalame carraan akka meeshaatti gurguramuu isa mudate Maalik Ambar osoo gabrummaan haguugamee hin gurguramin dura maqaan isaa Shaambaa ture. Shaambaan akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo abbaa fi haadha isaa jalaa butamee galoo galaana diimaarraan kibba Yaman geeffamuun daldala lammii Poorchugaalii Piiter Piroonsisitti gurgurame. Piiter Piroonsis kun ammoo Maalik Ambar bituu qofa osoo hin taane nama maqaa isaallee Shaambaarraa Maalik Ambaritti jijjiire ture. Piiter Piroonsisis akkuma Maalik Ambar biteen amalaaf dandeettii inni qabu eegalaalee booda hambifachuu caalaa gabayaa birootti yoo geesse maallaqa guddaa akka bituuf hegeree isaa tilmaame. Yeroon sunis yeroo garee warra adaadii Afrikaa kanatti duulanii magaalaa ilma namaa tan bittaaf gurgurtaa itti hundeeffatan ture. Namuu walqixa yommuu dhalatu maaltooteen maama waan si mudatu. Dhaabee meeqatu rakkata gadoon jiraachuu maaltu fidhata. Maatii dhabee kan karaatti bahee dahoo dhabee kan jireenyi moo'ee. Daldalaan Poorchugaal kunis akkuma karoorfateen gama Iraaqitti geessuun magaalaa qaalii Alqo'aadoo maccaa Baagdaaditti nama maqaan isaa Kiyaazii Hussein jedhamutti maallaqa guddaan yeroo lammaffaaf gurgurate. Kiyaazii Husseenis Maalik Ambar gama hundumaan eegalaalee madaalee booda qarshii baankii baasuu fi baankii galchuu barsiise. Eegasii amalaaf si'aa'ummaa inni qabu eega jaalatee booda maqaa qoosaa Husseen jedhamu Maalik Ambariif moggaasee yaamaa ture. Yeroo gabaabduu boodaas namni kun yoo du'u ilmi Oromoo gootichi afran qalloo Maalik Ambar Maas hireen isaa yeroo sadaffaaf gurguramuu mudate. Namni eegasii isa bite ammoo Qaasim al-Baagdaadii jedhama ture. Maalik Ambariis Qaasim al-Baagdaadiitti eega gurguramee booda isa dhumaa magaalaa kibba Hindiitti daldalachaa Piiter Vaadrookeniitti yeroo afuraffaaf gurgurame. Magaalaan tunis magaalaa qaroomtuu gootummaa Maalik Ambar yoo ta'u yeroo dhumaatiif biyya Hindiitti kibba Diiziyaa Shee'ii Siizininkiitti gurgurame. Addunyaa ragaaree biyya faca'uuf turte ijaaree eenyu nu seete yoo baruu feete nu beekaa warri nu beekne. Biyya Hindiitiis yeroo inni achi galu wanti isaaf haareetee hin turre. Akkuma saba isaa Oromoo irratti argaa ture saba duudhaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa bareedaa qaban waan ta'aniif Maalik Ambar akkuma dhaqeen agarsiisa aadaa fi shubbisa garaa garaatti hirmaatee Hindii kan ija dachii dhaloota isaatiin laalaa ture tahuu fuulli seenaa isaa ni mul'isa. Maalik Ambar achumaa ka'eetii hegeree isaatiis tilmaammate. Jireenya gabrummaa mo'achuuf akka qabsoon isa barbaachiftus ni murteeffate. Mootummaan Hindii kan yeroo sanii akka malee Maalik Ambar waan jaalatuuf loltummaa waraanaa yoo barsiise akka isaa fi maatii isaa eeguu murteesse. Haaluma kanaan Maalikis waggaa 9 of eeggannoo cimaa fi amala gaarummaa isaatiin mootii Hindii yeroo sanii eega tajaajilee booda afaan Arabaa kan Faransaayis mootichi isa barsiise. Loltummaa fi basaastummaas ni barsiifate. Maalik Ambaris haaluma kanaan osoo jiruutii sultaanota Hindii xixiqqoo waliin wal baruu jalqabe. Eega sultaanotaan wal baree booda adeemsa siyaasaa biyyattii xinxaluus jalqabe. Haaluma kanaan immoo dhooysaadhaan maqaa mootii biyya kanaatiin tajaajila ju'uun yeroodhaa gara yerootti marii gaggeessaa ture. Suutuma suutaan osoo ju'uuti harka lafa jalaatiin Oromoota akka isaatti bitamanii Hindii dhufan
qunnamuudhaan dhoysaadhaan waraana hanga namoota 500,000 ijaarrate. Raabaaf durii duula deemaa abbaa duulaatu gaggeessaa yaajoolle haadha siikee goota muudaa yaafoolle malkaaf tulluu duraa deemti yaajoolle. Leenci ilmi Oromoo Maalik Ambar eega waraana isaa kana haalaan leenjifatee booda maqaa riphee loltootaatiin bobbaasee dhahuus jalqabee. Eega lola jalqabee booda teessoo isaa magaalaa guddittii kibba Hindii Baarindatti jijjiirrate. Maalik lola isaa eega itti fufeen booda mootii xiqqaa kibba Hindiitti argamu isa Abhaariin jedhamu tokko injifate. Kanaanis goota Oromoo kan lammii Itoophiyaa injifataa jalqabaatiis ta'e. Boodarra garuu humna waraana Kuraamiiniitiin mo'atamullee abdii muree osoo hin taane riphee loltummaa isaatiis itti fufe. Injifannoo haaraas galmeesse. Mo'icha kanaanis bulchiinsa Beeraarii fi Ambihaarii harka isaatti galfate. Akkuma injifateen naannoo lameen kanam bulchuuf sulxaanota waliin mallatteesse. Kanaanis jeneraalota lama kan Kiyoonii Kiyaaniin jedhamuun rukutamuus garuu ni kuffise. Haaluma kanaan ammas humni jajjabaan lama kan warra Hindii kan maqaan isaanii Liikoojii fi Dhaadhaaroo jedhamuun wal waraanuu jalqabe. Kanaas osoo hin injifatamin humna jabaa fi teeknika waraanaa itti jijjiiruun jara hundaa'u dhabamsiisee injifannoo honga hin qabneen xumure. Mootii warra Hindii bilchaataa dhala Oromoo ta'uunis biyya Hindii bulchaa ture. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu yoom kanaan ifeete rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa. Anani jedhametiya ananyatu biyya qomotiya anani yasabatiya anani jedhametiya yaadadhu yaa rabbitiya yaadadhu yaa boftaatiya anani. Maalik Ambar eega gootummaa isaa mootota warra Hindiitti agarsiisee aangoo harkaa fudhatee mootummaa isaa mirkaneeffatee boodaas dubartii Siidii jedhamtu takka waliin bultii ijaarrate. Isii wajjinis abbaa ijoollee 4 ta'e. Dhiira 2 fi dubartii 2 waliin argatanii. Eegasii Maalik bara 1626tti umrii isaa waggaa 80ffaatiin addunyaa tanarraa du'aan gama fuula Rabbii godaane. Maalik Ambar eega boqotee boodaas intalti isaa ilma warra mootii isa boodaatti heerumte. Kunis injifannoo intala ilma Oromoorraa dhalattee ta'uun kan dubbatamu. Leenci ilma Oromoo kan ona humbannaatti dhalatee gabrummaan biyyaa bahee mootii Hindii ta'uun waggoota dheeraaf bulchaa ture. Maalik Ambar nama seenaan bara baraan isa yaadatudha. Hordoftoota keenya egaa qophii keenya har'aatiis kanumaan haa goolabnuuti. Gama qopheessee isin biraan gahuutiin ammoo an Jamaal Abdulleetiin ture. Sagantaa fakkaataa biraatiin hamma walitti dachaanu gama kootiin horaa bulaa deebanaa. Arralle na booti sabada la chongiya arralle na booti sabada la chongiya.